barbaadamuun kiyya tuffatamtuu na taasisee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u barnooti kiyyallee maatii kiyya bira taa'een kutaa tokkoo haga 12tti ergan baradhee booda sanaan booddeellee mooraa yuunivarsiitii seeneen baradhee eebbifamee carraa digirii lammaffaa qarshii kiyyaanillee barachuu argadheen baradheen eebbifameera. Ijoollummaa kootii kaasees hanga barnootaan kutaa 9 yookiin immoo jaalalli yeroo jalqabaadhaaf na qabutti barnoota kiyyatti akkuma maatii kiyyaattiyyuu barattuu cimtuun jedhama. Kutaa tokkoo kaasee haga kutaa 8tti yoon dhabe daree keessaa sadarkaadhaan sadarkaa 3ffaa hin dhabu. Kana qofaa otoo hin taane qaamaan illee furdoo waan hin tureef ijoollee shamarranii qofaa biratti otoo hin taane ijoolleen dhiiraa tokkollee ati maal keetu amma dubartii fakkaataa qaamni kee ilma dhiiraa ispoortiidhaan qaama isaa furdise yabbise gabbise fakkaattaa jechuun yaada kana naaf dhiyeessu. Maatiin kiyyaa jechuun haatiif abbaan koo anarratti dabalatee durba gara biraa kan godhatan ani umuriin koo waggaa 18 ergan guuteeti. Hangafa kiyya dhiira 2 fi booddee kiyya immoo dhiira 3 walii galaan 6 turre. Dubartiin lammaffaa yeroo dhalattu ijoollee 7 maatii keenyaaf taane. Abbaan koo hamma har'a umriidhaan jirutti waajjira poolisii keessatti poolisii ta'ee mana murtii keessatti immoo abbaa murtee ta'ee abbaa alangaa fi kanneen kana fakkaatan seeraan dhimmoota biyyaa wal qabatanii keessatti magaala keenya tajaajiluutiin adda dureedhaan nama kabajamu nama jaallatamu itti gaafatamummaa seeraan nama bahachaa turee fi ammallee bahachaa jirudha. Ni beektu mitiire poolisii ta'anii hojjetanii biyya kana keessatti maqaa gaarii qabaachuun ni ulfaata. Haa ta'uutii garuu abbaan koo gamnummaallee waan qabuuf akka biyyaatti dubbiin ni jirti yoo ta'e sababa uumee eeyyama hojii ofirraatii fudhachuun hojii dhaabee manatti deebi'ee yeroo dubbiin tasgabbooftu gara hojiitti deebi'uun maqaa yeroo sanatti poolisoonni qaban of jala dabarsee ni jiraata ture. Haati kiyya anaa fi obboloota koo guddisuudhaaf jecha abbaa koo gargaaruun maddiitti farsoo, haraqee, dhadhaa fi kanneen kana fakkaatan hojjechuun wal gargaaranii nu jiraachisu turanii. Anaa fi obboloonni koos hamma dandeenye haadha keenyaan sirriitti gargaarra. Keessumaa obboloonni koo hoolotas ta'e re'oota akkanumallee jabboota abbaan koo buufatee gurguruudhaaf kan bite yoo ta'an laga bu'anii bishaan dhobaasuun dirree deemanii eegaa marga nyaachisuun gahee isaaniidha. Dabalataan immoo haati keenyi yeroo haraqee fi farsoo naqxu qoraan wanta ishee barbaachisuuf 3-4 taanee guyyaa barnoonni hin jirre fagaannee tulluu qoraan gaarii jiru deemnee ani dugdatti isaan immoo mataatti baatanii anaaf obboloonni koo maatii keenya ni gargaara. Haati kiyyas abbaan kiyyas nuyi hunda keenyaan baay'eetti nu jaallatu. Hangan baradhee achii ba'uttis ta'e yuunivarsiitii seenutti homaa waan tokkollee natti hir'isanii hin beekanii. Ofii isaaniitti hir'ata malee anatti kan hir'atee beeku hin jiru. Dubbiin seenaan jaalalaa jireenya koo kan inni eegalee kutaa 8 xumureen barnootaan gara kutaa 9tti akkuman darbeeni. Akkuman isinitti hime qaamni kiyya furdoo yookiin immoo bosbosee dubartii jedhamtuun ture. Jireenya foonii ofiif akkuma jiraatan jireenya lubbuu ofiifillee ni jiraatama mitire. Barnootaa deebi'een hojiin kiyyaa hiriyoota koo naannoo keenyaa waliin walitti gurmoofnee mana amantaa tajaajila mana amantaaf dhaabbachuudha. Kan ammoo reefuma ganama umriin koo waggaa 6 yeroo guuturraatii kaasee shaakala maatiin koo anaanis ta'e obboloota koo barsiisanidha. Maarreegaa kutaa 9 yeroon baradhu kana dargaggeessi achuma mana amantaa keessa tajaajilu maqaa gaarii qabu tokko natti dhiyaachuun gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Gaaffiin jaalalaa dhiiraan gaafatamu anaaf yeroo sanatti haaraa ta'uu baatus kan isaa garuu adda kan natti ta'e dhuguma namni akkasii ni jaallata
filatamoo jaalallee ni qabatamoo yoo jaalallee qabate immoo anaan ni filatamoo gaaffii jedhu dhiira qalbii kiyya keessatti fidu ture. Baay'ee naman sodaadhu, baay'ee naman kabaju, jaalallee isaa ta'uu miti waliin haasoo jecha tokko darbachiisuyyuu baay'ee na qaanfachiisu nama kabajamaa nama eebbifamaa naannoo keenyaa ture. Jaalalli kun rakkistuu fi ulfaattuudha mitiire. Akkuma nani gaaffii jaalalaasaaf tole jedhee deebiseefiin bakka garaagaraatti jaalallee koo kana waliin qaamaan wal arguu jalqabne. Anis akkan isa waliin jiru hiriyoota koo barsiiseen innis akka ana waliin jiru icciitiidhaan hiriyoota isaa barsiisee manneen barattoonni kireeffatanii ni jiru. Yeroo garaagaraatti yeroo barnootaan alaa fi mana amantaatti shaakalluun alatti dargaggeessa kana waliin wal arginee yeroo gaarii waliin dabarsina turre. Maarreegaa kaayyoonii fi karoorri innis ta'e ani baafannee haalli walitti bu'insa keenyaa yookiin immoo jaalala itti aanuuf yookiin immoo kan qaamaatti darbuuf dursa anis innis barnoota keenya xumurree seera qabeessaan kabaja keenyaan wal eegnee hanga dhumaatti dhaabbannee gaa'ela keenya waliin dhaabbachuu hawwii fi yaada gaarii ganamaan waliin abjoonnee ture. Haa ta'uutii garuu wanti kun abjuuma ta'e malee hojiitti hin jijjiiramne. Dhiirrii fi dubartiin tokko mana tokko keessa seenanii sanuu jaalala keessa otoo waliin jiranii wal eegu yookiin immoo hanga guyyaa gaa'ilaatti walitti sujechuun asoosama sobaadha. Jireenya keenyaaf to'achuu abboomuu kan dandeenyu ni qabna. Akkanumallee bara jireenyaa keenya keessatti to'achuu fi abboomuu kan nuti hin dandeenye ni jiru. Haasa'uu, callisuu, nyaachuu, dhuguu yeroo barbaannetti tarii dhiisuu ni dandeenya. Haa ta'uutii garuu miira yeroo barbaadanitti dhiisuun baay'ee ulfaataadha. Qaama walii tuttuqaa, wal dhungachaa, wal jajaa, miira addaan kutuun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaachuu isaarra kan darbe immoo qaama lamaaniin bakka addaan citetti miira aarii hin jirre sammuu keessatti maddisiisuun isa dhiiraatiin carraa kana naaf kennitee maaliif hin dhiise, isheen dubartiin immoo bakka gana ga'ee maaliif dhaabbate dhiira miti malee maqaa jedhu akka waliif moggaasanii walitti fidaam. Kanaaf bakka miiraatti dhiira amanuunis ta'e dubartii baay'ee ulfaata. Anaa fi jaalallee koo gidduutti illee uumamuuf shaakala kan eegale kanadha. Yeroo hedduu wal arginee mana walitti cufnee miiraan baay'ee wal qorraam. Baay'ee tokkotti wal qorraam. Ani keessa kootti maal ta'a hanga xumuraatti na waliin ciisen jedhaam. Innis keessa isaatti maal ta'a kabaja ishee kana fudheen karaa kanaa boqonnaa fudheen qalbii koo gahe jedhee yeroo hundaa ofitti haasa'aam. Guyyaa tokko garuu nuuf hin oolle haalan taaneen uffata ofirraa baasnee qofaa keenya otoo sagaagalaa jirru ani isaatiin ofirraa dhorkuudhaaf humna dhabeen gaafa miirri humna kiyya caalu dadhabeen ofitti sagadhiise. Innis miirri humna isaatii ol sammuu isaatii ol waan na ta'eef kabaja kiyya fudhachuuf sekendiiwwan hedduun isatti hin fudhanne. Na hin dhukkubne hin iyyine dhiigni hedduunis narraan dhangalaane. Miira hamaa keessa waanan tureef anuu of hin beeku. Kanaan jaalallee koo nama amantaa ta'e baay'een sodaadhu baay'een jaalladhu waliin barnoota keenya xumurree miira kanaan wal argina jennee waliif abjoomne kana waliin baatii afurillee waliin otoo hin turin yeroo yerootiin wal arguun keenya yeroo yerootiin wal argachuun keenya dhukkuba kanarraa anaanis isaanis buuse. Eega kun hundumtuu ta'ee jaalalleen kiyya kun akka ani sin dhiisne maqaa waaqaa waameen har'a waadaan siif galaa. Tarii kan balleessine walumaanidhaati garuu immoo kabajni koos boru kanuma walii keenya waan na ta'eef cubbuu guddaa akka raawwatteetti sitti hin dhagahamin boru anumaaf situ gaa'ela waliin raawwataa. Kanaaf waadaa siif hin gala jedhee maqaa waaqaan kakatee sibiilallee ciniine. Anis gonkumaa sirraa addan ba'u haadha manaa kee haadha ijoollee kee borii siifin ta'a siifin amanama jedheen waadaan galeefi balballi takkaa banan bahanii galuuf naman sodaachisu mitire. Yeroo sanarraatii kaasee anaaf jaalalleen koo icciitiidhaan yeroo yerootiin akka haadha manaaf abbaa manaatti waliin ciisuu eegallee. Qaamni kiyya furdoo fi bosbosee ture. Yeroon kutaa 10ffaa baradhu furdunni qaama koo guutuun gara teessuma kootti gadi bu'uun dubartii teessumaan baay'ee guddoo taate mudhii qal'oo lakkoofsa 8 jedhamtu ta'een lafa taa'e. Kanaan kan na dinqisiifatu jaalallee koo qofa otoo hin taane hoomaa dargaggeessaa magaala keessaa hoomaa shamarranii magaala keessa jirtudha. Teessuma kiyya
fedhii kiyya malee na rukuttani jedheen mana barnootaatti machuun dargaggoota lama mana barumsaa irraatiillee ariisiseera. Baay'een of kabaja jaalallee koodhaaf bitameen nan jiraadha hangam eenyullee dhufee gaaffii jaalalaa yoonaaf dhiyeesse tole jedheen fudhu. Isa waliin garuu akka garaa kiyyaan ta'a. Kanaan innis na waliin akka ciisu anis isa waliin akkan ciisu mana amantaatti illee nurratti beekame. Yeroon kutaa 10ffaa baradhu tajaajila irraan dhorkame. Innillee akkanuma qarshiidhaan kolleejjii barata ture mana amantaa keenya irraatii dhorkame. Kana qofa otoo hin taane hariiroo keenya maatiin keenyillee beekuun obboloonni koo dhiiraa lakkii dhaabi booddee ni gaabbita gurbaa kana waliin kan jalqabde naan jechuun natti dheekkamaa maatiin koo yookiin wal fudhaatii waliin jiraadha yookiin immoo isa bakkee keessatti waliin argamtan maqaa keenya bakka hin taanetti waamsistan nurraa dhaabaa naan jechuun na kadhataniiru. Haa ta'uutii garuu jaalala gogaatu anaafis isaanis waan qabateef anis isa dhiisuu innis anaan dhiisuu hin dandeenye. 10, 11, 12 bifuma kanaan xumuree hojiillee qabatee maatii koo maddiitti baatii baatiidhaan qarshii naaf ergee mooraa yuunivarsiitii yeroon baradhu na gargaaraa ture. Yeroo garaa garaatti illee yeroo na yaadu ana bira dhufuun yeroo bareedaa jaalallee koo kana waliin dabarsina. Gonkumaa inni anarraatii adda baha jedheen innis ani isarraatii adda baha jennee yeroon itti yaanneerru sekendiin tokko hin jiru. Anis guyyaa guyyaadhaan nan kakadhaa fi waadaa kiyya nan yaadadhaa fi innis guyyaa guyyaatiin innaaf kakata waadaasaa inna yaadachiisa. Jaalalli keenyi jaalala laafootu hin taane guyyaa guyyaatiin kan haareffamu guyyaa guyyaatiin maal ta'an isan argee harka koo bobaa koo jalatti nammadhee kan nama jechisiisu jaalala jabaa abidda bo'u ture. Hiriyoonni kiyyas ta'e hiriyoonni isaa hedduun isaa mooraa yuunivarsiitii yeroo isheen deemtu kaanillee yoo hafe barsiisonni mooraa yuunivarsiitii teessuma ishee arganii ishee barbaadu qabxiidhaaf jedhanii ishee gaafatu takkaa dhiira biraa bartee jennaan immoo isatti hin deebitu jechuun nurratti abjootaa turanii. Hangamis ta'e teessuma kiyyaan qormaanni hedduun bakkan deeme hundatti natti baay'atus haa ta'uutii garuu jaalallee koodhaaf amanamuurraa wanti sekendii tokkoof duubatti na deebiseeru hin jiru. Kanaan barnoota kiyya waggaa 3 yuunivarsiitiin deemetti baradheen eebbifameen xumureen gara biyya kootti deebi'ee. Jaalalleen koo asuma magaalaan dhaladhe keessatti hojii qabatee hojjetaa mootummaa erga ta'ee waggaa 4 lakkoofsiseera. Anaafillee bakka naa barbaadee achuma aanaan dhaladhee guddadhe keessatti hojiin naaf argame. Maatii koo haadhaaf abbaa koo irraa otoo hin fagaatiin hojjechuun jalqabe. Amma gaa lamaan keenyuu hojii qabanne mitire kutaan jaalalaa ittaanu haga kanaatti waliin turaniiru taanaan gaa'iladha. Anaa fi jaalalleen koo gaa'ila waliin dhaabbachuuf fedhii guddaa godhanne. Haa ta'uutii garuu maddiidhaa qorumsa kan nutti ta'e haadha isaadha. Haati isaa dhukkubsattuudha. Baatii baatiidhaan qoricha qarshii guddaadhaan bitee haadha isaatiif ni kenna. Suni ta'uu baannaan haati isaa lubbuun ishee lafa kanarra hin dheeratu. Yeroo dhukkubni dabalataa haadha isaatti dhufu maallaqa anatu gargaaree isaanii wal'aansisa. Akka haadha isaatti otoo hin taane akka haadha kootti illee isaan ilaala. Isaatiin gara mana keenyaa fideen maatii kiyya barsiisuu baadhus haa ta'uutii garuu inni gara maatii isaatti na fudhatee haadha isaas ta'e obbolaa isaa kaan walla barsiiseera. Obbolaan isaa warri kaan barnootan jaallatanii hojiin jaallatanii dhibaa'oo warri durbaas ta'e warri dhiiraa araada keessatti ijoollee kufanidha. Hunda isaaniiyyuu gateettii isaadhaatiin kan baatu jaalallee kiyyadha. Anis bakkan rakkoo isaa argetti isaatiin nan gargaara. Haadhaaf abbaa koo bara waan ta'an jiruuf isaan mataa isaaniif gahaa waan na ta'eef maatii koo ilaaluurra maatii isaa ilaaluutu natti argama. Sababiin isaa immoo rakkinni mana sana keessaa baay'eedha. Har'a kana yoo furu borimmoo sanatu dhalata. Har'a kanaaf yeroo deebii kennu borimmoo karaa sana gaafatama. Kana hundumaa godhee immoo takkaa obboloota isaarraatiis ta'e haadha isaarraa galata argatee hin beeku. Kana gochuun isaatiif dirqama jedhanii maatiin isaa yaadu. Maarree gaa'ila magaala keenyatti kan godhannu yoo ta'e maatii kiyyaaf dubartii hangafaa waantan ta'eef cidha xiqqoo akkanaaf ta'uun barbaada jedheen jaalallee kiyya gaafadheen innis tole jedhee yaada kanarratti waliif gallee barana baatii 6 bara dhufu otoo waliin jennu jaalallee koo waliin hojii qabadheen waggaa 4 guutee
waggaa 4 jechuun hojii qabattee dubartii tokkoof maal akka ta'e yaaduu hin dandeessu. Turtii waggaa 4 booddee gaa'illi haa hafuu. Akkanumaan manuma xiqqoo kireeffannee mana maatii kootii ba'een waliin jiraanna jedheen jaalallee koof gaaffii dhiyeesse. Yeroo kana inni lakkii kun hin ta'u. Kabaja maatii keef bareedaa miti. Kan ani siitiin si fuudhuu barbaadu si kabajeen ulfina siif kenneenii maatii kee karaa koo sitti qaana'an gammachiisuu gatii isaanii deebisuun barbaada jedheenaaf deebise. Dabalataanis gaa'elli keenyi bara kana yoo darbe anaan dhiistee abbaa feetetti heerumuu dandeessaa ani naganteetti jedheen hin fudhadhuu jedheenaaf kakate. Waggaa 4 eegeera. Waggaa 1 eeguun dadhabaare kanuma natti dubbate baatii muraasa iyyuu toonfiteen haati isaa lubbuudhaan ni boqotti. Amma immoo gadda haadha isaa taa'e. Bara kana waa'ee fuudhaa fi heerumaa gaafachuu nan danda'aare. Guyyaa guyyaadhaan bira deemee jajjabeessaa waggaan suni xumurame. Haadha ofii namni jibbu hin jiru. Inni immoo haadha isaa baay'ee ishee jaallata. Rakkattee gadi jettee mana namaatii hojjetteeti isa barsiiste. Haati isaa erga boqottee booda jaalalleen koo amalli isaa jijjiirame. Kan jijjiiramu namatti hawaasatti otoo hin taane anuma jaalallee isaa kutaa 9 yeroon baradhu irraatii kaasee waliin jaalalan dabarserraati. Gaa'elatti seenna jennee waggaa 5 dura kan karoorfanne haga ammaatti nuuf milkaa'uu dideem. Walii galaanis jaalalaan waggaa 12 jaalallee koo waliin dabarsine. Waggaa 12 jaalalaan miti gaa'elaanuu turuun bara kana ulfaataadha. Kana keessatti walitti bu'iinsi keenyi kan jaalala keenya dabaluu malee walirraatii nu fageessu anaanis isaatiinis nagaa nugaa kan nu jechisiisu hin turre. Innis simboo qaba dubartoota ana caaltu argachuu ni danda'a. Anis simboo qaba keessumaa teessumni koo ijoollee dhiiraa biratti adda haa ta'uutii garuu dhiira gara biraa yaadeen beeku. Waggaa 12 booddee garuu gaa'ela dhaabbannaa kunoo anis umriin koo deemaan jira ergansii wal baree jaalalaan waggaa hamma kanaa fixeeraa jedhee yeroon gaafadhu gadda haadha kiyyaallee waggaa 2 na eeguu dadhabdaa hinaan jedhe. Yeroo kanatti ani cidha hin barbaadu. Maatii kiyyatti jaarsuma ergiitii waliin jiraannaa. Ani bar umriin kiyya amma waggaa 27 darbeera. Dubartiidha narra darbaa yeroon jedhuuni lakki haati kiyya duutee waggaa 2 toon fixin ani kana keessan seenu naan jedhe. Kanafe waggaa 1 mitiire tole jedheen otoo walitti buunuu waggaa sana eeguuf hin murteesse. Haa ta'uutii garuu yeroo kaanirraatiin ala bara kana anaa fi inni baay'ee walitti bu'uu jalqabne. Nagaan kaleessa gidduu keenya ture ni boora'e. Torbee tokko waloonna torbee tokko ni araaramna. Hiriyoonni keenya gidduu seenu firoottan dhiyoo keenyaallee lakki kuni isinirraatiin bareedu jechuun walitti nu gorsaafaa turanii. Haa ta'uutii garuu dhumarratti haati koo boqottee waggaa 2 guutaa isa naan jedhe kana haati isaa boqottee waggaa 1f baatii 6tti manuma haadha isaatti mucaama ollaa koo taate eegoo koo quxisuu koo waggaa 10 olii kan taate manatti galfatee jaarsa gara maatii isheetti ergatee waliin jiraachuu jalqabe. Hariiroo nama biraa waliin illee akkatti uumuu danda'e naaf hin galu. Sababiinsaa dubartii malleetti dhiyaatu ana malee umrii isaa keessatti hanga yeroo sanaatti hin qabu. Haa ta'uutii garuu gaa'ela dhaabbatee yeroon argu maaliif kana nagoote yeroon jedhu kan koof kan kee asumarratti haa dhaabbatu. Kakaa kiyya siif hin tufa kakaa kiyya naaf tunaan jedhe. Yeroo kana ani kakaan balleessite karaan itti siif hin tufu hin qabu. Bakka deemtetti sibiraa nafiin jedheen irraatii deebi'e. Sanaan booddee akkan of jibbe hamman namummaa koorraatii gadi bu'e hangan qofaa kiyya gola keessa taa'ee boo'e hangan imimmaan kiyyaan siree kiyya jiise hangam jireenyaan akka nabdii kute hangam of ajjeesuudhaaf yaalii meeqa akkan godhe isinitti dubbachuu hin danda'u. Baha koo gala koo maatiin kiyya miilla kiyya eegee sodaachaa har'a moo bor lubbuu ishee balleessiti naan jechaa baay'ee na waliin dhiphatanii hin nyaadhu hin dhugu bifti koo garuu ni cululuqa. Hojiin waggaa 5 walakkaa oliif hojjedhe jaalalleen kiyya gaa'ela godhannaan addaan hin kutee. Maatiin koo takkaa biyya tokko takkaa biyya biraa nageessuun haalan keessa jiru na dagachiisuudhaaf yaalii isaan na waliin hin goone hin jiru. Sammuun kiyyas xiqqoo akka tuqamu ta'e dhugaadha. Otoon maraadhee illee natti hin xiqqaatu har'arra taa'een akkan odeessu miti. Waggaa 12 waggaa 13 jechuun hariiroo jaalalaa keessatti wanta salphaa miti. Kanaan otuman jedhu haati manaan inni fuudhe daa'imallee garaatti godhatte. Haa ta'uutii garuu nagaadhaan hiikamuu hin dandeenye. Daa'imni
jalaa boqotee waggaa tokkoof baatii 6 keessatti si'a 2 ulfoofte. Lamaan saaluu yeroo jalaatii miidhamu maatiin intalaa ati durayyuu kakaa abaarsa qabda jechuun mucaa isaanii jalaatii fudhatanii dhugaadha si'a 2 daa'ima eeggatanii dhabuun baay'ee ulfaataadha. Mucayyoon illee ijoollee waan taateef xiinsammuudhaan baay'ee miidhamte. Yeroo inni fuudhee otoo hin taane yeroo maatiin ishee intala isaanii fudhatan qalbiin kunatti deebi'ee guutummaa guutuutti nagaan ta'e. Hojiin waggaa tokko walakkaadhaaf addaan kute deebisee gaafadheen waraqaa mana yaalaa, waraqaa mana amantaan ittiin ture fi kanneen kana fakkaatan dhiyeesseen bakka sanaaf ga'umsa ani waan nan qabuuf deebisanii na galchanii hojjechuun jalqabe. Haa ta'uutii garuu innis magaaluma sana keessa waan na tureef akkuma inni na gube deebiseen gubuu waan narra tureef kanan kaleessa dhiira gara biraa isa malee lagachaa ture. Waggaa tokko walakkaa sana gidduutti illee dhiira tokkotti hin siqne. Dhiira magaala keessaa isaan bakka hin jiru na barbaadan yoo ta'u hin taane kaleessa gaaffii jaalalaadhaan kan na rakkisaa turan bakka jiranii barbaadeen bilbilatti bilbileen hin baddee maalirra jirta jechuun gaafachuun kan hin fuune gaa'ela kan hin dhaabbanneen waliin ciisuu akkan barbaade waliin ta'uun jalqabe. Gara inni jiru yookiin immoo waajjira inni hojjetu deemeen dhiira qabadheen nan hammadha nan dhungadha isa aarsuuf jecha akkan taane waliin hin ta'a. Maatiin koo yeroo sanatti sammuu kootti deebi'een nagaa ta'uu kiyyatti malee kashlabbachuun koo homaa isaanitti hin fakkaanne. Sababiin isaa immoo waggaa tokkoof walakkaa sana gidduutti du'arraatiin deebi'e. Yeroo kana ta'een jaalalleen koo na argu kana ijji isaa na ilaaluu dadhabee hojii bakka aanaa biraatti jijjiirratee hojjechuu jalqabe. Sanaan anaaf immoo fayyus gara qalbii koo dhugaatti deebi'uun wanta natti ulfaateef yeroo sanarraatii kaasee waggaa 3 guutuuf maqaa maatii kiyya qaanessu eenyummaa fokkisaa ta'e qabadheen dhiira garaagaraa waliin maqaa garaagaraatiin akkan taanetiin dabarsee teessuma koof jecha dhiirri na waliin hin fiigne abbaa manaan haadha manaasaa dhiisee miila koo hin hordofne hin jiru. Jireenya kana waggaa 3 ergan keessa ture booda waggaa 3ffaarratti fuudhuudhaaf kan barfate namni guddaa tokko ofitti na butee mana isaatti na galchee jaarsa akkuma qoosaa gara maatii keetti erga jedhee yeroo inni na gaafatu ergadhu jedheen hangan ergadhu jechuu koo illee dagadhutti naan jetteetta jedhee jaarsa gara maatii kootti ergee umriin koo waggaa 31 yeroo guutu yeroo jalqabaaf jaarsi gara maatii kootti ergame. Maatiin kiyyas tole jedhee kennee fi gaa'ela kan fakkaatu tokko nama kana waliin dhaabbanne. Haa ta'uutii garuu ani haaloo jaalallee koo wanta hin xumurreef namni kun akkam otoo na jaallatu akkam dhiisi ni gaabbita tasgabbaa'e jedhee otoo inni na kadhatu hin barbaadu jedheen baatii 2 qofa waliin jiraadheen mana dhaasaa dhiisee bahe. Sanaan ammallee otuma nu taaluu waggaa tokkoon xumuree waggaa tokko booddee jechuun waliigalaan jaalallee koo haaloo ba'uuf waggaa 4 ergan dabarsee booda dhukkubni ani hin beekne argees dhagayees hin beekne qaama saalaa kiyyarratti uumame. Dhiira bira gahuu miti mataa kiyyaaf qaamni kiyya akkatti natti foodii godhatu isinitti dubbachuu hin danda'u. Baay'een ofitti xiraa'ee uffata uffachuun natti ulfaate miilaan deemuun abjuu natti ta'e. Obbolaan koollee bakka nani ciisu dhufuun isaanitti yeroo ulfaatu haadha koo qofatu kunoo argi kuni dheekkamsa rabbii yoo beekte si deebisuuf yoo qalbii godhatte akka ofitti deebituuf sitti dhufedha jettee yeroo nattaasoftu haadha kiyyatti seenaa jaalalaan dabarse guyya 2 oliif taa'een itti haasa'e. Haati kiyyas yaalmoo koo rabbisiif ni dhiisaa gaafa rabbisiif dhiise garuu ati isa kaleessaa kana dhiisii jettee yeroo na gorsitu anis tole jedheen haadha kootiin lammata maqaa keessan hin balleessu heerumni isaayyuu na taafu rabbi qofa dhukkuba kanarraatii na fayyisuun jedhe. Kanaan haati kiyyas naa kadhattee mana amantaa garaagaraarra deemuun yaa rabbi yoo mucaa kootiin fayyiste kana siif hin godha jettee waadaa seenuun turtii baatii 5 sireerra ergan ciisee booda kadhannaa haadha kootiin gargaarsa rabbiitiin fayyeen miilaan dhaabadheen deemuun jalqabe. Kanan miidhe kanan balleesse ganama rabbiin waaqaan mitiire tajaajila ijoollummaa keessaa baheen jireenya sagaagalummaatti kan hin kufe kana ni balleesse nama miti kana naan balleesse namas miti. Gaaffiin kiyyas deebiin kiyyas rabbi bira jira deedheen gara fuula waaqayyootti hin deebi'e. Edaa waaqayyo gaafa nuti itti deebine gaafa laphee keenya cabsine araarrisaa arjummaansaa gaaddidduu keenya
keenya bira jira. Waaqayyo natti araarame dhiifamas naaf godhe. Anis keessa koo eenyummaa koo baay'een jaalladhe. Maatiin kiyyallee baay'ee natti dinqisiifatamanii. Kanaan booddee maatii kiyya biraa otoo hin bahin jireenya kootti anatti gufuu kan natti ta'e maali jedhee yeroon of gaafadhu qaama kiyya keessumaa immoo teessuma kiyyadha. Teessumni kiyya narra hin jiru taanaan akka kanaan qoramu. Kanaaf deebii laachuun qaba jedheen amma immoo gadi taa'een nyaataaf dhugaatii of dhorkuun teessumni kiyya madaalawaa akkuma dubartiin kamiyyuu kan qabdu akkanaaf fakkaatuuf gadi taa'een nyaataaf dhugaatii guyyaatti si'a 3 si'a 4 nyaadhu. Guyyaa 4tti guyyaa 5tti si'a takkaa qofa nyaachuun baatii 2 keessatti kiloogiraama 25 ofirraatiin gate. Kunis maatii koodhaafis anaafis namoota na beekaniitiif ajaa'iba ta'e. Uffannaa kiyyan sirreeffadhe. Barnoota digirii lammaffaa kiyyaafillee waraqaa kiyyatu naafa ture. Isa galfadheen eebbifameen aanaa kanatti hojiin hojjedhu jedheen aanaa biraa deemeen barbaade hojiis nan argadhe. Sanaan booddee heerumuunis dhiisuunis dhimma koo miti jedheen jireenya kootti fufaa kan Rabbi naaf fide mataa koo gadi qabadheen ameen jedheen fudha jedheen jireenya magaala biraa jalqabeen umrii koo waggaa 34tti gaa'ela dhaabbadheen gaa'ilan jaalladhu gaa'ela waaqti jaallatu Rabbi gaa'ela haaraa naaf kennee baruma sana mucaa dubaraa tokko daa'ima godheen har'a fuula Waaqayyoo duratti jireenya jaallatamu jiraachaan jira. Kan na dandeessise kan nama dandeessisu kan na dabarse kan nama dabarsu Waaqayyo gooftaadha. Akka gola koo rakkina koo laalee gola keessan rakkina keessan isiniifaa ilaalu. Barfatus barfadhus ofitti deebi'eera. Rabbis gara kootti deebi'eera. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagayaatii galatoomaa. Yuyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa poliitiin keenya tokko nuuf qopheessiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi siin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaa seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan waan isinitti dhaga'ame waan irraatii barattan komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin guyyaa borii aga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.